University akkan seenne chunko osoo video kana hin ilaalin wanta nama dubbadhu kana hin barin university akkan seenne arre video har'aadhaan wantoota 5 ani osoo university hin garin osoo bare jedhee itti gaabuu fi osoo bareeratee jireenya koo keessatti na fayyadu waliin ilaalla amma dhuma video kanatti na wajjin tura namoonni fuula kanaaf haaraa taatan page kana irratti wantoota technology wantoota barbaachisoo fi warra baruu dandeessan jedhamu waliin ilaalla sababa ta'eef amma subscribe share gochuun dagatina amma dhuma video kanatti na wajjin akkam jirtu nagaa keessanii har'ammoo video biraadha walitti deebinee jirra har'ammoo wantoota gurguddoo 5 ani osoo university hin garin osoo bareeratee jireenya koo keessatti na fayyada jedhee yaaduu fi namoota baay'ee irraa barattu jedhee yaaduu isiniif qabadheen jira maarree amma dhuma video kanatti na wajjin tura inni tokkoffaa baay'ee barbaachisaadha sababa ta'eef amma dhuma video kanatti na wajjin tura shanaffaan taayimii kee namni mana arsii godhu hin jiru mirga guutuu qabda bakka barbaadde ulti garuu dandeessa halkan guutuu turuu dandeessa namni dibsee isaa dhufta eessa olte jedhee si gaafatu hin jiru so taayimii kee manaaj gochuun barbaachisaa fi dirqamadha inni afuraffaan hiriyyummaan baay'ee barbaachisaadha hiriyyummaa gaafa sin jedhu isa saayidii bareedaadha malee saayidii baadhisaa osoo hin taane saayidii gaarii isaadhaan hiriyyummaan baay'ee barbaachisaadha yeroon akkas jedhu namni maatii bukkeen jiru fira bukkeen jiru sababa ta'eef yoo namni dhukkubeellee yoo namni waan tokko rakkate kan nama bukkee jiru hiriyyummaadha so ani osoon hiriyyummaatti yeroon university osoon hin galin jiru waa'ee hiriyyummaa amma kana bareedateeti university galee rakkadhoon ture jechuudha inni sadaffaan barsiisaan dhimma kee hin qabu kan si barsiisu walii kee ol barsiistaa ofii kee barsiista malee barsiisaan dhimma kee hin qabu taakee yookaan walii kee irraa barta malee barsiisaan amma kanatti akkasa high schoolii duraanii sirra dhaabbatee sin barsiisu even barsiisaa si barsiisa osoo hin barin koorsii sana xumuruullee yeroo itti dandeessu jira so barsiisaa carraa argatetti email address isaa fudhachuudhaa fi barsiisaa wajjin walitti dhiyaatee hariiroo uumuun baay'ee barbaachisaa fi sadhumaadha akkasumas namni kamiyyuu wal gaafachuu fi walirraa baruun just gibbiitti dirqamadha so ani osoon kana beekeera ta'ee rakkadhoon ture just nama gaafachuu walirraa waa baruun baay'ee barbaachisaadha so barsiisaan dhimma namaa hin qabu sababa ta'eef just ofii keessanii ol barsiisuudha inni lammaffaan qarshiin nama hin ga'u just qarshiin nama hin ga'u gaafa hin jiru just disappear ta'a bakka waan gurabu hin jiru so kana immoo akkamitti raanaaf gochuun danda'ama isa jedhamu tokkoffaa just time management akkuma jennee moniis manage gochuu danda'uu qaba namni tokko just gibbiitti nyaanni isaan badaa waraqata adda addaa print gochuu jira wantoota adda addaa assignment hojjechuu jira project hojjechuu jira so kun immoo qarshii nama harkaa fixuu sababa danda'uu fi akkuma taayimii keessan manage godhan qarshii keessan illee manage gochuu danda'uu qabdu inni tokkoffaa fi inni barbaachisaa the best kan jedhamu grading gibbii keessatti homaa miti garuu just qabxiidha garuu jireenya keessan keessatti baay'ee murteessaa vaariyuun qabxii tokko illee gibbiittidha kan inni naaf galee so grading baay'ee barbaachisaa sababa ta'eef jalqabuma arga barumsa jalqabdanii kaastanii just wantoota isin mudatu gara fuulduraatti tilmaamuudhaan waa'ee qabxii itti yaaduudha so qabxii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha gibbiitti maaliif fiildii barbaadan galuudhaa fi dirqama qabxii hojjechuu qabdu kanaafiyyuu waa'ee qabxii jalqabuma kaasaa itti yaada wantoota armaan olitti ilaalle kana ani akka dhuunfaa kootti osoon university hin galin osoon bareera ta'eeti baay'ee na barbaachisa jedhee yaaduudha maarre yoo ganaa university galtu ta'e waa'ee university wantoota baruu barbaadan koomentii irratti naa bar akkasumas namoonni page kanaaf haaraa taatan fuula kana irratti wantoota teknooloojiidhaan wal qabatan wantoota barsiisoo fi barbaachisoo jedhamee yaadamu waliin barana sababa ta'eef page kana subscribe share gochuun dagatina galata